wanni narraa hir'atu sin jiru naa dabala malee waan narraa hir'atu hin jiru. Innaa jechiin dubbadhe ani dhugaa miidhama abdiitillee haaduu hin jedhudha. Ilma Oromooti haa miidhamu sin jedhu nama. Namni haa miidhamu sin jedhu garuu ani maal akkamitti dubbachuu barbaade beektanii? Akkamitti fudhachuu barbaade? Miidhama dubartiillee hin dubbanne yeroo marahan dubartii miidhuu dhiiraa dubartiin maallee haa miidhaa ture dhiira keenya irraa gumaa qabna ganaa jammarre malee xumura miti jedhee kan dubbadhe amantaa dhaabbadheen dubbanne rabbii fu'an maaltu na dhibee amantaa jechuun bara waan ulfaata dabar. Ande Habibi ana kan guddiste ada muslimati Habibi ana dhimma irraan qabu amantaa irraan. Ande maal jechuudha? Ani intala arsii keessatti guddadheen. Hedduu lawaan itti guddadheen. Ande ani na amantaa nama akkasitti bakkee qabu miti. Tariitii wanni sun karamittiin akka karaa amantaa deebee karamitti akka akkasitti yaaddan hin fudhattan hin beeku malee ani takkuma qalbeeffadhee amantaa irraan geechine waan san. Maaliif qalbeeffadhee amantaa irra geechas? Maaliif? Duraan dursa ummanni Oromooti yaazira jirta namni 3,800 ifa manaa godhaa dhugaa rabbi. Ani miti amantaa musliimaa nama miili heenan ani saayiboonni kiyya parsantii 100 keessa 75 ol ijoollee musliimaati. Wallahi hoo kan dubbadhe haqa dubbadhaan. Ani amantaa musliimaa qeequu miti tariiti tisiisni amantaa qabdi taanaan tisiisuma amantuma tisiisatuun qeeqwan. Makinatum amantii jechuun kan dhuunfati. Biyya jechuun kan oliiti. Amantaara nama irraa dhimma qabus miti. Garuus viidiyoo san karaa amantaa itti akkamitti akka fudhattan hin beeku malee ani kanan dubbadhe viidiyoo san baaliyyoonis meerra laala viidiyoo san irra deebi'ee ati tariiti bakkee kamitti gara amantaa akka galee hin beeku malee ani amantaa hin jenne bakka sanitti. Irri keenya kuni jammara malee xumura miti. Gumaa sinirraa qabna, gumaa sinirraa baafanna. Ijoollee Oromoo kana jedhee ijoollumti miidhamte sunuma fakkeenyaaf achitti maqaa dha'e sunuyyuu ayyaantunuyyuu intala musliimati. Kanallee hammiidhaa ture dhiira keenya irraa gumaa qabna ganaa jammarre malee xumura miti jedhee kan dubbadhe amantaarra dhaabbadheen dubbanne rabbii fu'an maaltu na dhibee amantaa jechuun bara waan ulfaata dabar. Ande Habibi ana kan guddiste. Koin baini lubbu jechuun bakka karaa keessaa saakammoo yoo maasirratti illee ta'uu dha. Yaa Meeri. Maal sini banu? Innante maaltu soba micayyoon bo'aa jirti bar maal taatanii sinagaadha ka bo'aa jirti mamma kanatu soba biiftu ani sinirraa dhiifama ishee ani coggaran dhukkuba waan ta'e kophaa koon turaan dhiifama ishee. Lakki jechuun lugwaan jechuun karaa walii galuu ni dandeessan karaa kiyya dhiisan ana irraa fadhuufa karaan isaa walii galuu dandeessuun daanuu wajjii walii galii. Ani jechuun biiftu kuttime ani kun namni tokko. Meeri jaalala sirraa qabe jaalalatu narraasi qabe. Laalte muudin jedhe biiftuu dhiifama si argaa jedhe eegana muudin irratti akka qabattu hin fedhu si gaashi kana hunda ana waan si godhu beeka anarraan argata ana waan si godhu beeka qoy bayna. Guys, micaitiin kana dura beektu guys ani beeku garuu ani jaalalaan ishee argeeyyuu beektu sit. Mucaayittii kana miilaan viidiyoo ishee hojjettu geetaa misikiruu hin dandeessi de firaankii akkasii viidiyoo ishee hojjettu laala. ከዛሬ በኋላ አልፈልግሽም። በጣም ትችላለች ጌታ ምስክሬ። ዱጋ ዱበቱፍ ታናል በጣም
ሰላም ሚሮን ይባላል። ምንድን ነው ያዝ አልኩህ። ለምን አቦ ያዝ በያ ምንድን ነው እንጂ ያዝ አልኩህ። አሁን ይሄው በጣም አስጠልቶኛል። ደግሞ በጣም ስለምታምር ወይ ግደለኝ ወይ አስወልደኝ። ወይ ግደለኝ ወይ አስወልደኝ። ወራሽ ምንድን ነው ብቻ አንተ ነው ጌታ ምስክሬ ጉጉመስሊን ጀዳ አኔቲ ጌታ ምስክሪን ጋር የሰራው አናገድሲሴ ተኮ ባየቹ አንገሩ እርገን ቢያን ባከነ ዱፌ ገና ጀለማኪያ ዋን ባየ ነገድሲሴ ተኮ ጆሌ ዲራኬኛ ቢያን ባኬ ሰጅራተን በጣም ተነገድሲሰን ጋር ሸመረ የማይወድፍት መነ መዳሚ ገልቲ ዋቀዮ የውሺ ዳፍ ገራ ላፍሴ መዳሙ መጋሪ ወጥ ቀበ እንጅራት ፈታተ ጆሌን ዲራገኒ በጣም ተነገድሲሰን ጌታ ምስክሬ ቢየ ከነ ዱፈኒ ቢዮርማ ከነ ተመታሳኒ ይራዱምሃ ኡሙሪሳኒ መሌድሎሁ ጌታን waaqayyo garuu simbira dhaabbatu hunda keenya keessoo biyyumaan baajirra ijoolleen biyya ammaa jirtan akkuma walii galaatti rabbi bakka akkuma simbaasi sanatti biyya keessanitti nagaa sin haa deebisu gini ijoolleen dhiiraa immoo jabaadha ishii dhugumoo dhiirri jabaadha